waan bareedaadhaatu ammaan tana deemaadhaa jira. Tigiroonni kanatti dhaadachaa dhiichisaadhaa eeltiraa keessatti Zaalaa Ambassaa baanan tanaas qabatanii ganama kana dhuunfatanii jiranii naannawa nama 300 ol waraana eeltiraadhaa madoodhaa fi kana hundaa'uu gadhiisanii jiranii jiraa kan qaban jechuudha. Jiraa kan qabanii waraana eeltiraadhaa hedduu jiraa qaban nama 300 ol jechuudha. Kan isaan ammaan tana baasanii maxxansan lolli lola hamaadhaatu deemaa jira. Waraana guddaadha itti walit sossoosaadhaa jiranii. Abiyyiin rabbii jaatii lola kana nurraa dhaabaa karaa nagayaatiin isinumaatu duris nu guddisee guyyuma keessaa rabbi nu kaasee isiniin nu jijjiire malee gartee isiniin kun abbaa keenya isiniin nu dhalee nu guddisee duraanuu badii teenyaaf dhaynee isinitti tarkaanfii fudhannee haya ati eega ilma keenya taate gartee warra durfirraa cabsine kanaa wajjiin nagaya hin uumnu ati immoo yoo ulaagaa waan nuti gartee akkasi guddifne sani ka guuttu taate si wajjiin haasawuun rakkoon qabnu ja'anii deebisaniif bakkalcha yaayyaa muummat akkami aboo bakkalchi yaayyaa muummadiis dhufe Khadiir Sa'idiis dhufe ajaa'iba Khadiir aboo arra Khadiirii fi bakkalchi bakka takka ol seenan ajaa'iba rabbii kanaati warri faana qarsarra wal beeku arra bakka takka ol seene ajaa'iba rabbii kanaati aboo baga dhuftan dhiyaadha saboo Khadiir idduu tana siin garree maaluma idduu tana siin garree yaa Khadiir keenya kaaniif ammoo dubbiin ammaan tana deemaa jirtu akkasi ganama kana magaalaa Zaalaa Ambassaa jedhamtuu fi naannawa san qabataniiti waraana eeltiraadhaa jijjiraa kaan madeeysanii madoolee uleetti kannanii kanatti okkolii dubbadhuu jaaniini akkasitti hahaasawaa jiran. Kaaniif ammoo haalli ammaan tana deemaadhaa jiru bulguulee naa wal nyaattu injifannoo isaaniitiin dhaadachuun injifannoo Oromoodhaa hin taatu. Jarri kun gaafa wal cabsite eeysaaf deemanii eenyu xiyyeeffannoon isaaniitii yaaduudha qabna. Shaffeen Tigireen gartee itti miidhamte eenyuutu shaffeeyyuu taa'aa if gaafachuudha qabna. Yoo jarri kaan cabsees eenyuuni fayyuudhaa taa'anii iddeelaa waan dhufuu taa'u ta'amma deemtuu miti tan dhufuu taa'u tan Oromoodhaaf teessu. Sa Oromoon tuni isiini warruma Itoophiyaa juu kana dallaya isaanii eeguudha tiisuudha lafuma gartee lamuman jirree fi namuman jirreef ergamuudha nuti hujiin teenya biyya teenya irratti akka isaan abbaa biyyaa ta'an irratti maaltu nuqute abbaa biyyaa taana onneedha Tigireen nurra qabdi jeenummaadha jarri kun nurra qaba nurran qaban ammoo nurra mi'aa bilisummaa beekan nurra dammaqoodha dhandhama bilisummaa beekan waan isiin taate arkan saniin akkasi jilbiiffatanii lolan jechuudha. Lolan waan isin ajaa'ibsiisu keessaa dhaadannoon isaan dhaadatan tan hujitti hiikan keessaa takka waraanni eeltiraatii fi waraanni Itoophiyaa kan dhufee lafa Tigraay tarkaanfii irra fudhate kuni qabriin isaa asuma taatii galuudhaaf hin taa'anii ja'anii dhaadatan baatii 7 saniif cabanii haala jijjiirrachuudhaaf duuba deebi'anis duuba waan san waraanni eeltiraatii fi waraanni Itoophiyaadha abiyyiin waraana yaa gartee haala kanaatiin Itoophiyaa maqalee keessaa baasee kan jiru kijiba taate dubbiin sun waraana san tokkolleen baafne waraanni suni hundi haanni booji'ame haanni dhume warra nama 2-3 qofaatu warra jerenaalonni dhius ifiif gate jee abiyyiin afaan isaatiin waan isin ajaa'ibsiisu keessaa afaan isaatiin dubbatee hime akka kaan ajajoonni waraanaa if jibbee ifiin if ajjeese jerenaalotaa fi koronaalonni jechuun koroneelonni jerenaalonni hedduun akka ifiin if ajjeese ifiif hime kaan ammoo akka jirutti booji'an takka asin deebine eeltiraan nama 70tu makiinaan gaazarraa fixattee lafa afar seenanii harreerra waa fi'atanii makiinaa isaan gaazarraa fixattee chidhiisanis Tigiroonni akkasii guurratan waan isin ajaa'ibsiisu keessaa tokko wanni as deebi'ee hin jirtu tokko hagartee isaan baasaniis hin jirtu mootummaan Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu koroneel Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu mootummaan abbaa irree ta Oromoo hanga ammaa gataa jirtu ta Oromoo hanga ammaa dhiiga gannaqaa jirtu tuni takka maqalee keessaa nagayaan asin deebine isaan hin baafne booji'amaniiti kaan irra guddaan ni booji'ame hunooloon jila tokko loon warra gammoojjii Khadiir Sa'iid Muusaa Raaboo
loon Muusaa Raaboo hangas takkan heddommaatuun siin geeha ijoolleen Tigree xixiqqoon takka gamaa gamana gortee akkanan loon itti dura oofti loon dila tokko waan ajaa'ibaati bara takkaa waan akkanaan dhagee amma gaa Muusaa Raaboo kana bakkalchaa fi gartee hadiirsa ikkana fa'aa beekaa namni biraa silattuun beeku loon Muusaa Raaboo walitti qabaniituma ijoolleen Eeltiraadhaa ijoollee Itoophiyaadhaa ta Eeltiraadhaa walitti qabanii Maqalee keessa bakka silaa caccabsitan tana jaaraadhaa qoonqoofillee waa isin hin dandeenyummaan tana isinii dila kana Itoophiyaan silattuu Itoophiyaadha warruma gartee addunyaa kana kadhanneeti waan gartee shuumoo isiniin takkaa'uu qincee baanan isin ittiin affeellu isiniif gaafanna ammoo bakka caccabsitan tana tolchaadhaa jetteeni akkasitti tolchisiisaadhaa jirti san jechuun hin baafne jechuu barbaadeeti gabaabdutti ni dhuman ni dhabaman kaan ni qabaman wanni dhumaatiin raafe warra qabame san afaaniin as deebi'ee waan inni haasawe miidiyaalee isaanii tan amaaraa tan adda addaa irratti waan iccitii waan silaa gartee namni nama bulchuu haasa'uu dhiisii namni polotikaa tokkoo hin dubbanne waan abiyyiin haasawe amaarri kana wal jalaa fuudhee wal jalaa furgaasaadhaa jira jechuudha. Akkana nu godhaniiti kanan nu yaamanii hoottaa jedhanii nu dhiyeessanii hoggaa nuti bartee bakka san dhaynee waraana 20,000 bakka san keenye duubaan dhufanii maal nu godhanii waa hundaa'u waan beerri isaan godhe waan daa'imni isaan godhe waan gartee sheekotiin isaan godhe waan qeesiin isaan godhe hunda iccitii tan hunda gadhiise jechuudha. Gurbaan manaa maanii duraaniis ichi dhaqe beeyte bakka silaanii yaada je'ee hin yaadini itti ifarte waan haasa'uu fi waan gadhiisu walii wallaalee jechuudha. Sanirraa as deebi'e ammaan tana bar waan loon san ijaaramee as deebi'uusi sani ni mala dhugaa keeti sanillee godhuun ni mala ammoo dubbiisaniitu ummanni Oromoo waan bakka san jiru natti hin fakkaatu bakkalcha yaayyaa ummanni Oromoodha loon dur gartee loon san ammaan tana yoo karaa Eeltiraatii fi karaa lafa Amaaraa tana faadhaan qabachuudhattichi bobbaafte malee karaa Oromoo yoo nuti firrabne beekama kun abbaan hin dalaganne bara hunda gabrummaa isaa fudhatee gabrummaa silattuu nuti miidhamuma gabrummaadhaan gartee miidhamnuu fi aanguma gabrummaa keessatti abbaa araddaa nu godhan mi'a jennee gartee teenyaani mi'a biraa wayii beeyna tan namni dandan ni mala sun yoo nuti gartee laafne yoo nuti arra qabsaa'ota keenya cinaa dhaabbachuu baanne yoo nuti jarattii juntaa jantantana taa gartee bulguu karaa Maqalee tanarraa fakkii fudhachuu baanne arraan tana diina keenya isaan hundinuu qabsoo teenyaaf tumsaa yoo arraan tana Oromoon kaatee lolachuu baatte beekama tolchitee nutti as deebisuun bakkasit deebuun beekama nama murate nama mi'aa aangoo beeku nama mi'aa bilisummaa beeku nama gabrummaa hadha oytu malee mi'ooytuu warra beeku Tigreeni nuti jara keenya wanni nu miidhe an dhibbattiin ifaan ifattiin isinitti hima wanni nu miidhe warra gartee huccuu Oromoo uffatee hoogganoota ta'ee nu keessa ture maal jaansa jeedala qal'oo hoolaa uffattee hoolaa keessa ooltuu jaani warra sani warreen adda bilisummaa Oromoo keessatti biyya alaa tanatti gartee imbaasotaa fi maaliya dubbattootaa jinni jaan yeroo silaa namni namaaf dubbatu yeroo silaa namni gartee saba isaatiif ka'ee onnatu yeroo silaa gartee rakkoo jirtu addunyatti ibsuun barbaachisu mee eeysa jiran yeroo silaa humnaas qaban lolachuufis waan hin qabnellee haasawanii uumuu danda'an takka keessatti jechuudha. Edaa jarri duraanuu jara. Mee jarattiin baantan an takkan deeggaru jara san abbaan fedhe haana jibbu abbaan fedhe haana jaalatu nama saba kiyyaaf hin dubbanne tokkollee hooggana kiyyan juunan hoogganni nama akka gartee Tigree kana dalagee saba isaatiif waa mul'ise nama gartee yeroo rakkoodhaa saba biraa rafee yeroo sabni gartee dhiiga isaatiif waa meeqaan as bahe anaat wanti dhajeenatti as bahee dubbatuu miti nama yeroo rakkoo na cinaa dhaabbatee saba isaa cinaa dhaabbatee saba isaa alaa fi keessatti ittiseetu hoogganaas ta'uu danda'u ulaagaa hoogganummaatiis qaba. Jaalattaniis jibbitaniis. Mee jarattiin adda bilisummaa Oromoodhaa ta dur biyya alaa tana keessatti bara galaasaa bakka adda addaa turte hundi leencolataati hojii galtee hin galle. Warra ODF ta'e Itoophiyaa fudhate hundisii sanii miti eeysa jirammee arraan tan yeroo sabni isaanii haala akkanaa kana keessa jiran tantanaa tan kanaaf firraa baruudha qabna mee eeysa kuttanii guyyaa rakkoodhaa
miidiyaa tokko irratti isaanii as bahee dubbatuun gar jaalmaali jaalibsaa guutamaa jaalmaali eessa jiranne eessa bakki isaan jiran jaalshuggut higa jaalshuggut galataa jaalibsaa guutamaa jaalmaali maali mee yeroo oromoon arraan tana haala akkanaa kana keessa jirtu eessa bakki isaan jiran sheer godhaa dhageessisa haa dhagayanii diinni ummata oromoo qabsoo ummata oromoo laamsheessee ajjeese jara kana gamaa gamana walirraa qabuun hin jirtu tana booda qabsaa'ota oromootis wal eessa jiran abiyyuu fi jinniin beeku amma galcha jaal abiyyu jaal shugguxi jaal jinni takkaasiin beeku nama saba oromootiif hin dubbanne yeroo rakkoo kana keessatti nama saba oromoo cinaan dhaabbanne nama saba isaatiif hin miidhaa sabni isaa irra jiru addunyaadhaaf gabbee hin ibsine kan gartee niitii bareedduu fuudhee jireenya bareedaa gartee keessa jiraate ummata isaatiif hin dubbanne oromoo mitii huu jarri guyyoon hin jeesi abbaan feetan na jibba abbaan feetan na jaaladha ani hoogganoota kiyyaa miti isiniif hooggana haa tahan ani hoogganni kiyya marroo dirribaatii fi gollicha dheengeetiiti jaalsanyiifaadha warra oromoodhaaf wareega lubbuu dhiiga gannaqee qabsaa'u jiru dirree lolarraa hoogganni qabsoo oromootis isaan kan ummanni oromoo baraaramuu dandeenis isaan warri kaan darsa guurrateeti baaleen hin deemne booleedhaan gabbu'aniiti ijoollee OPDO'n guddifte yeroo silaa murtee isaa ta'e keessatti iddiraa dhabne wanni jecha kana na dubbisiisees yeroo silaa hayyuun nama ani sheekotiis hin qabnu qeesotiis hin qabnu oromoo haqaa fi qulqulloomina isiitiin rabbiin arraan tana sossoosaadhaa jira sheekotiis tanuma tigireedhaa garre takunoo abiyyiinuu ragaa bahe qeesotiis tanuma tigireedhaa garre takunoo diinni isaan lolaniinis ragaa bahe mee teenya bakka takka eeysa jiran haya eeysa jiran as kannaa takkallee ani waan kana akka isaan hundinuu dhagaanii barbaadu silaa jijjiiramni bareedaan tokko oromoof dhufe isaantu qabsaa'ota isaantu sabboontota isaantu gartee nama gartee waa meeqa seenaa meeqa dabarse guyyaa rakkoodhaan immoo oromoo edaa jara kana Itoophiyummaan gubbaadhaatti fannifamuu qofaa miti keessa biqiltee keessa daraarte afaan oromoo dubbatan malee akkuma Abiyyi Ahmadi ijoollee tana jajjabeessuudhaaf ummata oromoo haa dhiisanii ijoollee arra bosona keessaa lolaa jirtu tana jajjabeessuudhaaf isaanii jecha tokko qoode tokko kanneen garre hin dhageenye miidiyaa tokko irraa illee tana booda gaa'uggaa as ba'anis ani ittiin quufu qaata kara micciiranii maaliin hubadhee dubbadhagaa maali wanni nu baddee dubbadhu tun maali wanni nin dubbadhu tun Saalim maali wanni nin dubbadhu maaliif jirti Tigreen arraan tana hoogganoonni Tigree maaliif jira egaa hoogganoonni Tigree maaliif jira qabsaa'onni Tigreedhaa maaliif jira juntaan kaleessa gartee Oromoo fixaa ture kanaaf gabaabduudhatti Oromoo yeroo falmaati yeroo firrafnuu miti la ijoollee nabiyyi kijiba ta'etti yaa'u haya ati dhugaa abdii ko keef ayyaanaa Suleymaan awwa nagaa fayyaadha baga jiraatte egaa maali oo abdii ko yaaboo maali dhiiroo wanni inni itti kijibe tun maali wanni inni itti kijibe tun firraa dhiisi obboleessa kiyyaan sirraa dubbachaadhaan jiru phiiphiidha deeggarta taanaa ni deeggari deemi ani gabaabdutti wanniin siin jee jarattiin bulguun gara maqaleetuni
abiyyiin keeysan takkaa'uu durataan phiiphiidha waraana haala maaliitii fi gartee Tigraay keeysaa baafne kan juusani Tigraay keeysaa waraanni abiyyiin baase hin jiru waraanni abiyyiin baase tokko hin jiru waraanni Tigree waanuma jettee dhaadatte san gootee hujitti hiite ni garta waan maxxansan takkaa addunyaarra waan akkasii dhageenyeetiis hin garre nuti hanga umrii teenya tanaan jirrutti yoo nu dura turte hin beeynu gaafa lola addunyaa lammaffaa fi sadaffaa yoo jiraatte hin beeynu malee loon walitti qabanii bobbaasan dila san birgeedii meeqa ni baafnee hin baafne warra kaanis qabrii dhagoonaa fi warra nu weeyrare takkaa'uu tarkaanfii nurra fudhachuudhaaf maqalee seene maqaleen lafa warra nu dha'uudhaaf dhufee taatii qabrii warra gartee nu weeyraruudhaaf nu dhufee taatii deebi'iin isaanii hin jirtu jettee dhaadatte Tigreen akkasumatti dhabamsiifteeti waan lubbuurraa hin dhabamnu je'ee garaan bujbujjee akka loonitti walitti qabdee boojite waan boojite saniis hin dhoysine akka loonitti isfaaltirra oofaa jirti hiriira addaan hin cinne annama hangas hedduu takka rabbiin kiyyan hangarsiin inumaa ammaan tana takka takkaan kunoo intarviyuu goosisaa jirti eeysarraa dhufte naannoo Amaaraati warra naannoo Oromootii dhufuu kana beekaa duuba hambifatteen se'a hin hambifne jarri eeltiraas hin hambifne akkasit boojite kaan qabrii awwaalteechitti kaan ammoo akkasitti harka abiyyiin waanuma takka dhabeeti makiinaan gaazee jalaa fixattee makiinaa waan ittiin dhufan hundachi dhiisanii takka wanni daangaa maqalee daangaa Tigraay keessaa achi ba'ee Itoophiyaa galee hin jirtu baaraganii waan gadhiisan waan qaban walii wallaalanii wal keessa deebi'anii amaarrimmaan tana hunda abiyyiin nu mudde akkana olola ajaa'ibaa irratti oofaa jira dawaasaati itti xiqqaatte isinii gala itti xiqqaatte ta'amma duraa san inumaa xiqqoodha wiliidha muka miti waliin dhi'uudhaa taa'an san xiqqishoodha jechuu barbaadeeti kanaafi eeltiraadhaas akkasin lola laalammaan tana dubbii ajaa'ibaa takka deemaa jira dhiiga ilmaan namaa rabbumaatu karaa kaabaa kanatti dhiiga ilmaan namaa rabbumaatu dirree kubbaa Arsenaal godhe humna waraanaa qabnaa jaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh humna waraanaa qabnaa humna waraanaa gayaadha qabnaa ka ittiin ifittuuf nu bariif wayyeeysuufi abiyyiituuf tanaa sababa karaa kaaniin gara hundaanii nu bobbaanii ifii achi nu dabarsanii duubaa miinoo nu kaasanii joolleen maaliidhaan nu tumte beerri tanaan nu gabbahee maaliin tanaan akkana nu gootee jecha asenichitti baasa waan namni biyya bulchu haasa'uu dhiise maal nama agarsiisa gaafun meeshaa namaati duraaniis booji'amuu malee waa booji'uu hin beekan loluu malee hin beekan akka namaaf loluu malee ifii loluu hin beekan namni tolfate waanuma abbaan irratti tolfate san barsiise malee waan biraan beeku hoogganni isaanii ajajoonni isaanii hundi booji'amtoota bulchaan biyya sanii booji'amaatu booji'amtoota tolcheetti erge warra dur isaan booji'eef geesse warri dur isaan booji'e barkaaloonuma gammoojjii kana wali qabeetuma kanatti isfaaltirra oofanii rifadhe dhugumatti saboo yoo kana ta'an maalirraa namni waraanumaa utaa akkan osoo qawwee harkaa qabanii yoo akkas ta'an taate ammaan tana karaa nagayaatiin ati abiyyi duraaniis nuusi guddifate nuusi dhalche si wajjiin haasa'uun rakkoon qabu garuu hoggaa si wajji haasoynu ulaaguma nuti siin jenne qofa guuttaa ulaagaa nuti siin jenne tan hoggaa guutte ammoo Amaaraa fi Eeltiraa wajjiin haasawni keenya hin jiru dhageesse Amaaraa fi Eeltiraa wajjiin haasawuun keenya hin jiru ati immoo si wajjin haasoyna waan ilmoo teenya taate ilmoo fi abbaani arrabumaa fi ilkee wal ciniinte ulaagaan gaa ammaan tana Tigreen abiyyi guuchisuudhaa teessu dalagaa ta'e durii sin dhoorkannuuti bakka duritti gartee karaa nuu banteetuma ummata Oromoo kanarratti deebinaanis keessa jiraachuun mala quba qabaadda samboodaan ammoo foonsaa jejiitee fanniftee harraageessaa fi culullee nyaachisuunis ni mala ammoo sanan godhuuf innillee ulaagaa san waan guutuufis natti hin fakkaatu maaliif akka maletti ijaa wal naqanii hijaan isaan wal naqan hijaa haqa Oromoon qabduutu hijaa tana hunda Habashaa wal naysiise injifannoon isaanii takka tanu laaltuu miti injifannoon Oromoo laaltu
injifannoo qabsoon Oromoodhaa tan nuti finne qofaan nu laala. Teenyaa miti Tigreen Abiyyi moote Abiyyi Tigree moo'e Tigree afaan Oromoo dubbattuu fi Tigree afaan Tigree dubbattu. Warri wal afaan bu'ee wal dhawaadhaa jiru. Akkasitti hubachuudha. Dubbiin jirtu nuti akkuma Amaarri dhaadatee gartee Wallaggita Amaaraati, Iristii Amaaraati, Shawaan Iristii Amaaraati, Oromoon gadhiisu qabdiisan gartee namuutu naannoo itti dhalatee fi afaan dubbatu keessatti abbaan biyyaa Oromiyaa keessatti Oromoodha. Naannoo Oromoo keessa Habashaan bahuudha qaba. Jaalatanis jibbanis qabsoon itti jirtiis. Gabaabduudhatti ilaala. Naannoo Oromiyaa keessa Habashaan bahuudha qaba. Ilmaan nafxanyaadhaa tokkollee nafuu hin qaban. Akkumaan dheengadda isinii hime Oromoon biyya alaa tanatti kiraa gartee akkuma kiyya kanatti gartee guyyaa huulii faranjii oolte achitti Amaararraa Oromiyaa keessatti Amaararraa waa binna jettanii duris mangistii Tigreetiis fi gartee takoreneela biyyi tanarraayis waa bituunuu isin gaya hin bitinaa amma Amaararraa mana isinii hime yeroo hedduun isinii hime irra deddeebi'eetiin isin yaadachiisa godaansa eegala warra abdii kutate jarri kuni isinii gala haa godaanan manni isaanii wajjiin hin godaanu waan ta'eef jecha bari injifannoon inni dubbatu barani waan si ajaa'ibsiisu ayyaanaa keenya ani niin ajaa'ibe beeytee gaafumaan isin bira dhaqee as deebi'u kanaahun bari abbaa gadaa jedhaniin akkanumatti afaan qabadde niin kofle beeytee saba sadarkuma tana jirraa yaa edaa waan dhiyaannu jeetiin ilma abbaa gadaa seedaa ilma abbaa gadaatis Amaaraan nu dhalchee nuu fida yaa Oromoon hin qabduun se'ayifiiti. Edaa namni tokko afaan Oromoo dubbatee yoo waan mimmi'ooytu Oromoo tanatti gartee wanni ijaan dubbatan edaa abbaa gadaa Amaarri nuu dhalcheetumachi nuu kaan ilma abbaa gadaa kanumatti ilaalee ajaa'iba yaa ilmi abbaa gadaa kun kami ilmi abbaa gadaa Abiyyi Ahmad si magan bara abbaa garaa jechuu dhiisanii mee Oromoon gadaa eessa qabdi Oromoon gadaa ni cabe gadaan Oromoodhaati egaa Oromoon eega gadaan isii cabe wanni silaa gartee fillinqee nafte takka ummata keenya kan gartee gara kibbaa Boorana fi Gujii harkafatti yoo hafte malee mee Oromoon gadaa kam qabdi gabrummaa jala jirti namni gabrummaa jala jiru gadaa kamiin bulchuu danda'a biyya tamirratti abbaa gadaa ta'uu danda'a abbootii gadaatii fi abbootii maaliyatii fi garuu Oromoon hundinuu argitee jirti tana hundaa'u jirtu nuti eega gadaan keenya cabe Oromoon sirni gadaa keenya gabroonfataa Minilikiin erga cabe gabroonfataa sirna Habashaatiin erga cabe gabaabdutti gabrummaa jala jirra gadaa abbaa gadaa waan takkallee hin qabne Oromoon damiina afaanii qabdi garaa dafaanii qabdi dhageenya tana damiina gosaa damiina waan akkasii taniin an dhagee jechuudha. Saniif namoota akkanaa kanaatu arrallee Oromoo dogoggorsaa jiraa jechuudha. Ka inni nuu takkaa Itoophiyaadha malee ani Oromiyaadha ifiin hin ji'in. Ilma abbaa gadaati. Ilmi abbaa gadaa kabaranaa ka Itoophiyaa faarsu kun ho'isaa dhufe. Mee ilmi abbaa gadaa ka Itoophiyaa malee Oromiyaan beeyu. Moo abbaan gadaa ka dursan Itoophiyaa beekaa? Oromoo sadarkaa kanarra hirtanii arrallee. Tigree tanarra gochaan diinni nu godhu kun isin hin dammaysu sammuu teenya tana nun banu barrabbiin mataa guddaa kana wanni nurra kaayee itti yaadaadhaa ija tana wanni nuu kanneef ittiin waafirraa arka ittiin waafirraa suufa ittiin waafirraa dhagaya waa hunda tanaaf nu kannee bar mira qaama keenyaa kana tokkollee hujitti hiikaadhaa hin jirru jechuudha nuti. Yoo ammaan tana Arabni ilma abbaa gadaa nuu ta'es numa dhiyeessina faranjiin nuu dhuftus numa dhiyeessina ka Amaarri nuu dhalchee nu as dhiyeesses kun akkanatti abbaa gadaati jennee dhiichifnaanii mire abbaan gadaa hayyuu Oromootiidha abbaan gadaa qabsaa'ota Oromooti mana hidhatti zaliil godha abbaan gadaadhaa dubartii Oromoodhaa xixiqqoodha gudeechisaa waraana jaare abbaan gadaa Oromoo harma mura abbaan gadaa lafa isaarratti saba isaa mana hidhaa godhaafi ifarka hin dhiyaannu
fagoodha jirra. Yoo akkana akkatti fufnu taate fagoodha jirra. Kanaaf yeroon ammaan tana habashaan bulguuleen wal afuufaadhaa jirti haa wal afuuftu. Cab'iinsa isaaniitiif harka dha'uu miti akkamit deebinee nutis akka isaanii kanatti onnannee akka hawaasatti akka jaarmayatti itinnee daa'imaan xiqqaan dhiiraa fi dhalaadhaan fakkii Tigiree san godhannee mootummaa amma nudhaa jettee Oromiyaa fi gartee kaartaan Oromiyaa haqamuu qabdii jiru tana akkamitti if keessaa haynaa jennee yaaduudha qabna alaa fi keessatti. Diyaaspooraa keessaas teessanii alaabaa Oromoo qabattanii namni isin tana booda hiriira isin yaammatu waan nama ajaa'ibsiisu keessa. Oromoo yoo ni falmanna taates hireen akka arraan tana carraan nuti qabnu ta akka arraatun nuufi isin deebitu tun nu dabarraan. Hireen arra arkanne carraan arra arkanne tarraa maayyiiti yoo ni bilisoomna taates carraa tana fayyadamne falmachu. Yoo carraa tana gartee nuti duris namumaaf fayyadamuu maleetii fi fayyadamuu hin beeknuu kan jennu taatee rafnu taateesi warri gartee Itoophiyaa wajjiin afaan Itoophiyaatiis beeytan ka gartee fannisuus beeytan fannifadha nagayatti. Akka isaan isinin ja'anitti waaqalaa fi cooma nyaachisa. Qabsaa'ota keessan nyaadhaa. Habashaa cinaa dhaabbadhaadha. Sanin goonuu lakkiini falmannaa yeroon tafalmaati yoo kan jettan taate kara qabsaa'ota Oromoodha. Qabsaa'onni Oromoo kutaa hunda keessaa ibidda eegalan qabsiisaa jiran. Durbahan jiruu, kibba Baaleen jiruu, Arsiin jiru, arraan tana bakka hunda jiran. Lafa Oromoo keessatti ilmaan Oromoodhaa ka'anii humnaas dhaban. Humna tan ammoo namni lolatee humna godhatu. Biyya keenya keessatti alagaan dhufee humna nurratti tahuu hin qabu. Nuti hijaa wal naynullee wal miinullee dhiifama walii godhuudha dandeenya. Sababni itti dhiifama walii godhuu dandeenyu hanga dhiigaan hanga saba tokko taane lafa tokko wajji qabnu jecha alagaafuu dhiifama ni goonaami. Wanni nuti dhiifama wal nu goosisuu dhoorku hin jiru. Wanni tana nu mudeesi gabaabduudhatti carraa takkaawuu rakkoo gabrummaatu hiree tana nu mudee tanumaa wal afaan nu buusee jennee gabaabdutti hangasin dhiifama walii goonee waan wal bira dabarruu jechuudha. Saniif kaayyoo bilisummaa Oromoodhaa qabachuudha qabna. Waan kana hunda fayyadamne wanni fayyaa fi waa hundaa'uu nuu fidu. Waan alagaan nu idduu naqee jennee fayyaa fidachuu waan dandeenyuuf tana hundaa'uu nuu fiduudhaaf kan sababa guddaa nuuf ta'u kaayyoo bilisummaa Oromoo tan jallina hin qabne tan daba hin qabne tana qofa qabannee yoo deemne kaayyoo bilisummaa Oromoodhaa jalatti hiriiruudhaan kallachi keenya addi bilisummaa Oromoodhaa ABO'n dhaaba Oromooti. Oromoonis ABO, ABO'nis Oromo. Tana Habashaanis ni jedha ni beekaasi. Yaami teenya tana diddanii tamaalii ashaggirawu immoo maalii shaggirawu bulchaa Amaaraa san ka maqaa isaan beekanii. Maqaa isaa yeroo hundaanumatti mayyaaboo yeroo hundaanumatti himanii maqaan isaa sun anumaaf hin qabatamu. Waan isin ajaa'ibsiisu keessaa. Maalee ashaggirawu san yaamicha inni isinii godhu fudhattanii Tigireen akka hoolota gartee wataadara Abiyyitti walitti isin qabdee manaan isin hin jaarratin tana booda. Dildilaan isin hin tolfatin. Kara qabsoo, kara falmaa ananganaan isiniin jechuu barbaada. Nuti alaa fi keessatti qabsoodhaaf wal kakaasu. Qabsoon teenya takaayyoo adda bilisummaa Oromoo irratti hundooyte tahuudha qabdi ammaas. Qabsaa'onni biraa kan jiruus haa oofatu. Qabsaa'ota Itoophiyummaadhaan deemu ani milkii isaa waaniin hin garreefin fedhan waan fedhanaa jibban. Qabsaa'onni Oromoo kan Itoophiyaan deemu waan Itoophiyummaan qabdu san if keessaanuma qaba. Waan Itoophiyummaan deemtuun san if keessaanuma qaba. Isinii gala. Saniif qabsaa'ota Oromoodhaa
kan dhugaadhaan saba isaatiif ibkanne yoo kumni wareegame miliyoonni akka jiru akka dhalatee lafa jiru hin dagatina. Nama ciccimaa qaqqaaliidhaan nurraa ajjeesan eenyu jedhe nurraa ajjeese kunis nama hedduu nurraa hidhe amma jiru kun koroneel Abiyyi keettan kun abbootiin isaanii Tigree tunis juntaaleen tunis nama cimaa namoota Oromoon qabdu keessa fakkeenyaaf kan fudhachuu dandeenyu kan bosona Oromiyaa keessa nurraa wareegame jaalburuu soo baruufa isinii gala kan ichi buutee isaa miila bakar godhanii jiruu fi jireenya isaa hanga ammaan tanaa dhabne akkana gartee nadhii gammadaa kana fa'a. Kan lolaa xiballaa gartee dalloo bunaa lolaa xiballaa jedhamtutti nurraa wareegan akka jamaan roobalee takkaa'u guutamaa hawaas kana fa'a. Hoogganoota dhugaadhaa hoogganaatu qabsoo bilisummaa Oromoo qulqulluu jechuudha Itoophiyaanistummaan keessa hin jirre. Namoota akkanaa kana hunda warri nurraa nyaate warra ammaan tana juntaa ja'anii isaan maqaa waliin moggaasan kana. Kanaan wajjiinis araaramni hin jiru. Biyya keenya irratti namaa wajjiin araaramuun tasumaahuu jiraachuudhaafis hin taa'u jiraatus Oromoon nagahee ifiif dhorkite. Bar nama akkasiitiin nu dhorke jarri kuni. Egaa bar warra yoo carraarkatee akka silaa fedhutti wanni isaan silaa yaadan guutamte egaa Oromoon tun akka waliin horre akka gartee zariin Oromoo jedhamtu dhabamtu warra karoora keessa yoo injifanne gartee karoorri keenya kana ta'uu qabaa jee warra Oromoo jiruudhaan masheensuudhaaf jiruudhaan maaliif harma cidhan harma muraan aanolees maali sababni bar dhiiraa miti taa harmarraa muran san dubartiin haadha dhiiraatii bartan dhiira deessu maal nutti hambisan namni dubartii teenyarraa harmi mure bar jarri jaruma sani Itoophiyaanistoonni kan ammaan tana nu nyaachuudhaaf nurra wal fixaa jiru bar jarri waan biraatiif miti wal ajjeesaa jiru lafa Oromoo tana nyaannaadhaafi malee lafa Oromoo tanarratti anaa qabeenya Oromoo kanattichi aanee amaarri nyaatu lakkii dur nu nyaate amma taraan anaa taraatii jecha bar tanaata isaan irra wal fixaa jiran bar siif jecha wal fixaa jiranii Oromoo si nyaachuudhaafi malee yaa marqa wanni si afuufuuf si jaaladheetii miti si liqimsuudhaafi malee kaan Oromoo sossobata hin qaanfatu maalii kaettan ka Amaaraa kunillee ammaan tana gartee namni itti aanu waggaa nu fixan Oromoodhaa fi Soomaalii itti aanaa dafaa kottaa nu wajji lolaa arrallee hin qaanfatu. Kanaaf Oromoo nuti sangaa horii dhaatii miti. Nuti qodhaa habashaadhaaf gartee rabbiin uumee miti. Kan dhiiga Oromootiin Itoophiyaan bara dhufaa dabraa eegamtu. Waan galata ittiin arkan. Waan kabajaa ittiin horan. Waan salphina malee xiqqeenya malee guddina ittiin arkan. Tanaaf hojjechuu hin qabnu. Hara qabsoodhaa fuula deebuudha qabnu. Hoogganoonni keenya kan qabsoodhaa dirree qabsoodhaa jiran. Ajaja takkaawuu ibsa isaanii hojiitti hiikuu ajaja isaanirraa fudhachuu yaada murteessaa isaan kannan hojiitti hiikuu san qofaani gabrummaa tana jalaa falli tokkichaan qabnu qabsaa'ota keenya kan bosona jiranii wajjii yoo dhaabbanne qofa yaadaa fi ilaalchaa fi hujiidhaanis waa hunda yoo isaan cinaa dhaabbanne qofa wahitti bahuu dandeenya mi'aa bilisummaa saniis dhandhamuu dandeenya gabrummaa tanaas firraa hallayyaa naquu dandeenya awwaaluu dandeenya tana hin goonu taanaan teenya kanaaf marii jajjabduu takkaatu kijibaa dhugaa akkaan odeessa kijibaa tokko dhaga'u odeessa maaliidha odeessa maal jedhan saboo jara tokko jara ammaqaa isaaniitis lakkii asirratti illee dubachuun fedhu oduu obombolattii takkaan dhagaya abiyyiin akkanatti oromoodhaas kadhatee akkanatti kunoo qabsaa'ota oromoo hundaa wajjiiniin karaa nagayaa tiin haasa'uu fedhaa waan akkasii karaan nagayaa abiyyiidhaan wajjiin eessa jira ka Oromoodhaa fi Oromoo fi abiyyii gidduutti maaltu hafe
karaan nagayaa ka Oromoo fi Abiyyii idduu jiru kamtu jira waan kana namni naa deebisuu danda'u jira bar Oromoo isa kabajjeechi keeyse Minilik dahabaan tolchee mana keeysa kaayee fi bar hin dagatinaa tanaas bar Abiyyi nama harma Oromoo dhaamure luka Oromoo cere gochaa Oromoota wallorra dalagan gochaa Oromoota arsirra dalagan gochaa Oromoota baharra dalagan calii calanqoo sanunda dagachuu hin qabnuu bar umaati amma Gujii fi Boorana keessatti deemaa jirtu umaati ammaan tana Wallagga keessatti oofaadhaa jiran Onak Shanee jedhanii tana dagachuu hin qabnuu bar kanaa wajjiin haaso'ina Minilik sanaafanni suugaa Minilik gartee ilma abbaa gadaati aboo ilma abbaa gadaa ka Minilik mana namaa kaa Oromoo qaba yaa booba Oromoon todha wayiinuma miskiina yaa ummata miskiina yaa ummata gaarii gaarummina kee alagalleensi bareeti kuma fedhetti gartee sirratti gartee daansii taphachuu fedhe Itoophiyaa faarsaadhaa an Oromoo ifiin jechaadhaa Minilik Oromoo harma muree miila cire higa siidaasaa dahabaan haaromsanii mooraa gartee bulchiinsa mootummaa takkaa'uu beeta mangistii baanan san 4 kiiloo san nama siiqaayeetu arraan tanaas isinii wajjiniin karaa nagayaa haasa'uu barbaada waraana harkaa liqimsite kaanis jiraa boojite kaanis qabrii dhoorkite bineensilleen silaa jiraate beeytee bineensaan nyaata kaa biyya sanitti amma jarri Tigreedhaa ajaan nu darare waraanni Itoophiyaadhaa kadhume ajaadhaan nu tortora ajaatiin nu darare etteeti doozeriin akkana lafa baqaysitee firraachi guuraa jirti biyya irra naqaa jirti lafti Tigreelleen dhiiga Itoophiyaa dhiiga wataadara Abiyyii kanaan hin gabbattu waa silaa bishaan baaftee arraan tan silaa dhiiga namaatiin namni bishaan baase wataadara Abiyyiitiin arra maqaleen silaa bishaan baaftee tujjaarte turte waan isin ajaa'ibsiisu keessa kanaaf takkaa seenaa Itoophiyaa baanan tara keessatti waan akkanaa dhageenyeetis hin garre ummata loon akkanaa kanaatu Oromoo waan nuti humaa takka harkaa hin qabneef waan nuti waliis hin qabneef waan nuti harkaa wal hin qabneef nu taphachuudha jira silaa nuti arraan tana wal qabaanne silaa nuti arraan tana harkaa wal qabaanne yaadaan wal bira jiraanne sirni gita bittaa Abiyyiin hoogganamu kun Oromoo akka loonitti bakka hundatti hidhe qabsaa'ota keenya hayyoota keenya sheekotii keenya mana hidhatti hin darar mana hidhatti gochaa suuqannee isaa irratti hin oofu kanaafuu maal ta'uu qabna ree yoo dura wal facaafnellee walitti qabamuu walitti gurmaa'uu gurmuu teenya cimsinee gabroonfataa kana dura dhaabbachuu gabroonfataan kun kan nuti ittiin bannu takkaa'uu kan nuti isa itti balleessinu lamaanuma san hireeti carraan Oromoon qabdu gabroonfataa irra jiru kana takkaa'uu ittiin baddi takkaa'uu ni balleessiti kanaa achi waan biraa takkallee hin garre akka hiyyatti jechuudha dhugaan jirtuus tan Oromoo kan dur ijaa wal naqees ijaa fixadhaa kan jibbaa walirraa qabuus jibbaa walii tana dhiisaa nuti ummata tokko ka afaan tokko aadaa tokko biyya tokko wajji qabu biyya Oromoon irra qubattu ta afaan Oromoon irra dubbatamu bakka qubsuma teenya irratti mootummaa kan ta'uu qabu Oromiyaa irratti Oromoo ta'uu qaba ajjannoo jiru fudhadhaa deema nuti Maqalee dhayneeti mootummaa taana hin jenne Gondarii fi Goojjam dhaynee mootummaa taana hin jenne Soomaaliyaa dhayneeti Soomaalii gabroomsina hin jenne kibba baanan dhayneeti ummata Beneshaangulii fi Jimmii baanan hin jenne Oromiyaa irratti mirga dhabne Oromiyaa irratti miidhamaa hidhamaa ajjeefamaadhaa jira lafa teenya irratti mootomuudha qabna lafa teenya irratti abbaa biyyaa ta'uudha qabna lolan malee ammoo wayitti hin bahan hadhoowaa dhandhaman malee mi'aa hin argatan isinii galaa safaqi kanaaf dhaamsa kana waliin gayaa bakka hundaa'u qabsoon
Oromoodhaa hanga bilisoomtutti itti fufti. Dhaabbachuudhaafis hin teessu. Qabsoo Oromoo dhaabbataa jettaniitis hin yaadina. Qabsoo Oromootu tana booda Habashatti harka kennatee Habashaa laaftumatti akka duritti Oromoo keessa akka feete taatii sanis bira kutaa. Nuutu bakka dur hin jirre malee ummanni biyya keessa jiruu fi warri hadhaa gabrummaadhaa dhandhamaadhaa jiru bakka nuti jirru tanaas hin jiru. Qabsaa'onni keenya arraan tana hamilee guutuudhaan hidhannoo sammuutii fi hidhannoo mudhiitis guuttataniiti dirree falmarraa qabsoo finiinsaadhaa jiran. Hooggana qulqulluu ajajoota qulqulluu Oromoo jaalatuu fi Oromiyaa jaalatu kan lafa isaatiif na'u kan akka jarri kun biyyee isaatii fi dhagaa isaa jaalatutti bineensa Oromiyaatii fi muka Oromiyaadhaa jaalatu. Warreen akkanaa kana qabdi qabsoon Oromoodhaa arraan tana isiniin jechuu barbaadeeti. Silaa nuti aqlii qabaannee shaaxira taane alaa fi keessatti haala ammaan tana deemaa jiruu fi qabsoo Oromoodhaa tan arraan tanaa kana yaa Rabbi keessaa nan dhabinii gartee takkaa durillee keessatti hin hirmaanne yaa Rabbi kiyya keessaa qoodana fudhachiisii jedhanii kan taa'anii du'aa'ii godhatan yeroon arraan tanaa tanaatu. Haalli ammaan tana jiru kun. Kana jechuun dhaqqabadhaa yeroon san hin dabarree isiniin jechuu barbaadeeti. Ilmaan Oromoo. Isinii gala? Yoommoo tana godhuu baanne kabajaadhaa Habashaa wajjin harkanna. Itoophiyaadha deeffanna warri jettanis warra gartee Itoophiyaan itti fannifamte. Warri Itoophiyaan itti fannifamte fi amaanillaa hin ageetti. Warri Itoophiyaan gubbarraa itti fannifamte san bakka barbaaddatu Itoophiyaa isaa haa barbaaddatu. Ammaan tana jarri yoo fedhe uffata biraa uffateeti Itoophiyaan gartee akkuma leencoo batii kanatti Itoophiyaa jabeessu qabna jedha. Leencoo batii kun gaafa duraa tokko karaa biyya alaa kanatti dubbata adda bilisummaa Oromooti jedhanii barnu. Dubbata adda bilisummaa Oromooti jedhanii haa aangoo kannaniifi barannumaan ajaa'iba. Arraan tana dubbata biyyi dubbataa fi Itoophiyaa ta'e nutti as bahe. Hoogganaa adda bilisummaa Oromooti jee kan gartee ani itti aanaa dureeti ani dura taa'aa adda bilisummaa Oromooti warra juutu Itoophiyaadha jaarra jee jara wayyaaneen guddifattetti harka kannate qaanii. Waan kana rabbii uumaaf fideeti waan kanaas hin ajaa'ibina. Dhugumattiin isiniin jedha waan kanaas rabbii uumaaf fide. Oromuma tana qulqulleessuudhaaf waan kanaas fide jijjiirama gartee dhufe kanaas. Oromoon tun tamtu Itoophiyaanistii kana fannifatee deema tamtuun ilmeen diratee deema. Tamtu dhugumaan Oromoon tun dhugumaan qabsaa'ota Oromoo Oromiyaa fi Oromoo jaalata tanuma callaa fi bartee hashara adda baasuudhaaf rabbiin waan kana fide tan akkasuma fudhadhaa akkasumatti hiikadhaa hin ajaa'ibinaas tana booda bakka hin qaban jarri kun dirqama Itoophiyaa loluun isaaniidha tana booda. Afaan Oromootiin Itoophiyaa loluun isaanii Itoophiyaadhaaf falmuun isaanii dirqama osoo hin jaalanne jechuudha. Nama gaa osoo hin jaalatin Itoophiyaadhaa lolu. Harkaa facaate gurbaan maanootu hisisiise. Peenaaliitumatti dhawaa ooluudha ammaan tana wanni biraa takkan jirtu. Abiyyiin akkasin maanootu hisisiise foo fayyaa haa ta'u haa jabaannu dhumarratti. Tokko nyaatee tokkon taa'u tokko du'ee tokkon taa'u wal gaggalaafata taati akkas jeemisa haa caaluun isa dura jedhame dura gaa sirbine eega haareyoomsa jechuudha. Haa caaluun du'ee ka amaaraa saniif numan taa'u nagayaan boqatee walli isaan amaaraa guddaan sun maqaa isaanii hin beeku ani walliftoota keenyoo kanaan beeka malee. Walliftoota nama ganuu san kanuma Oromoo kanaan argee boo gabrummaan tun hedduu nu muyite karaa hundaan nu muyite beekadha. Aartistii Amaaraa ta Amaara gantuun gar. Aartistii Tigree ta Tigree gantu hin gar. Aartistii Soomaalii ta Soomaalii gantu hin gar. Tanuma Oromoo tanaadha. Ta gaafa kaan Oromoodhaafis walliftee arraas Itoophiyaadhaafis walliste. Doktora Jaalalaa Abiyyi Ahmadii ifaa jettee wallifti.
tunis dubbuma ajaa'ibaatiin waanuma ajaa'ibaan nu qabate waanuma adeemsa keessa nama mudatu artistuma oromoodhaa garre ta Itoophiyaadhaafis harka dhoytu ta Oromiyaadhaafis harka dhoytu oo gabrummaa tana akkana numa hidhee quba qabaadhaa laaftuudhaa miti dubbiin tuni gabrummaan akkana nama dhamaaftii jechuudha akkana nama zullii irraa kaafti jechuudha laa osoo waa dibattuuti kireema dibattuuti quncee tan akkana dhukkee sirraa kaaftee akkanatti qaamni kee kun sirraa dhukkeen kaati jechuudha gabrummaan akkas nama gooti sammuu namaa tan namni silaa kara tokko yoo dandamoota dhabellee kara tokkoon dandamata bar karma hundaan oromoon dandamoota dhabde karma hundaan namtichi kun maanoo nama hunda tuysiise wallistoota jallaadhaas hooggana jallaadhaas sheekotii jallaadhaas qeesotii jalloodhaas hundaa humaanoo tuysiise Itoophiyaadhaaf harka dhoysise jarri kun ammoo gaafa oromoo wayit baate qabsaa'ota ajaa'ibaa kanirra achi aanee oromoodhaa fi oromiyaa jaalatu taanii nutti as dhufuu ta'anii gaafa sani gaammaas dubbiin biraa gaafa sani dubbiin biraa as bahuudhaa teessi warrumaarraan tan akkanatti qabsaa'otaa fi oromoo fi oromiyaa dura dhaabbatu kanaatu boru yoo jijjiiramni tokko oromoodhaaf dhufeesi qabsaawaa jabaadhaa fi sabboonaa jabaadhaa fi gartee hooggana cimaa ta'ee bifa adda addaatiin nuu dhufuudhaa ta'a kanagaa gaafa sanni garrakkaa ta'a inni itti dubbatu fakkeenyaaf amma hangaasuma faadhaa fi jaaban qabsaawaan itti olaanaa hangaasuma faadha ta'u ta'a saalii uummateenya tana faadha ta'u ta'a fandishuma gartee doktora jaalalaa biyya amanjuu kana faa gartee warruma akkanaa kana faadha ta'uudha ta'a kanumaatu qabsaawaa tokkoffaa ta'eetis as ba'a bifa kanaan jara kanaan lollee jee gurbaa rabbiin rifeensarraa haqe san ba'a kanaaf amma abiyyiin waan haasa'u wallaaleeti kana waa hunda gannaqaa jira isaanis baaraganiituma waan maxxansan amma firraa footoo maxxansu malee waan biraa firraa dhiisanii jechuudha kanaaf qabsaa'ota keenya wabo waraana bilisummaa oromoo kan kaayyoo qulqulluu jallina hin qabne daba hin qabne wareegama qaalii kafalaadhaa jiran waraana abiyoota akkanatti halkanii guyyaa itti warri dhalaan oromoo ta'e akkana qawweedhaan itti harka kannachaa jiran akkuma ifii faca'anitti waraanni isaaniitis faca'ee namni dhalaan oromoo ta'e hundinuu dhaamsa ka hariiroo waraana juntaatii wajjiin qabdan dhalaan ka oromoo taatan akka namni san isin duraan miidhamne silattuu Itoophiyaan baddee deebuudhaaf hin teessu boruuf isiniif gaariin nama saniifillee gaarii miti bosona seenii lolii ja'anii waboodhatti harka kannadhuu dhaamaadhaafi namni hariiroo wajji qabdan ka obboleessillee phiiphii keessa jiru seenaa golgoloytuun galmeeffatiinaadhaa ja'atii dhaamaafi facee waraanni Itoophiyaan ja'an hin jirtu haasawa malee ammaan tana warri amma poolisni ittiin ifeegaa jiran huccuu burree yaatu huccuun hin loltu sammuudhaan namni hiikkannaan dubbiin dhumatti sammuudhaan hiikkatan nagayatti keeysi isaanii duwwa silaa keeysi isaanii duwwaa taatee Tigreen akka looni duwwaa ta'uu baattee Tigreen akka loonitti nama dila san walii qabdee ooftee manaan jaarrachaan jirtu akka darratti gartee gaafa kaan Kamaal Galchuutii fi Baacaa Dabaleetii fi Jidnii kana hunda leenjiftee as deebiftettiin amma immoo arraas leenjisee Oromoo irratti as deebisee Oromoon qabaddaan hin dalaytu Oromoo ofirraa beekuudha qabdan arguudha qabdan bu'aa Kamaalii fi bu'aa Baacaatiis gartan silattuu waan isaan itti jiran eeysa seennaa maal dalaynaa maaliin Oromoo yoo jennemmaa Oromoon nu amantii Kamaal gaafa tokko dhaamsarraa maayii ka inni dubbate tokko dhageessanii zaadii damee afurkaa keessatti gartee uummata mootummaa baanan tana gartee balleessuu nama dandeettii itti qabu jedhe hay wokkama dubbiin tun akkam isa moo jenneetuma itti laal seedaa inni Oromoo balleessuudhaaf seedaa inni abiyyiidhaa wajjiin Itoophiyaa gajjabeessuudhaaf seedaa Minilik bakka abiyyi gartee waan akka warqii uwwisa inninis daa'imandii itti fannisuudhaaf Minilikitti dubbii kasiisanii isiniin jechuu barbaadeef hundaafuu ni moona namni gabroome ni falmata ni qabsaaweeti qabsoon injifata bilisummaanis ta qabsoodhaan dhuftuutuu mi'aawa biitinis ta qabsoodhaan arkatan namni jabeeffata wanni ati dhiigatti nayi wanni ati ittiin dadhabin yoo arkattellee jabeeffachuu hin dandeessu
biyya teenya dhiigaan harkanna dhiigaan eeggannaas ajjannoon teenya tana ajjannoon gabroonfataa dhiigaan firraa buqqaafna dhiigaan garagalchinee oromiyaa teenya gadhaabna malee kadhaadhaan habasha warra gartee kana nu jibbu kan warra oromiyaan haqamu qabdi kaartarraa juu kan warra lafuma teenyaa gadhiisaa nuun juu kan warra gartee ani waan ajaa'ibaa takka namuma finfinneen faansata oromootii jeefaa oromoo gaafatu faadhaan daddagayaami egaa gurbaa gaazixeessaa OMN kabooranaa tokko maalii galgaloo ana maqaa isaan beeku abbaa duulaa kana faa gaafata isin tunteenyuma jaan barsanuu ibbarrachaa finfinnee tanaan tan oromooti jeetii yaada jaan namtichi garaa guddaa abbaa duulaa ka jaan ka fuula gubataa sun egaa amma booda murataa elemosa harki kun keetumaayii harkuma kiyya kanaa hundaan jechuu barte qaamni kun mudhii gadiin keeti takkaawu mormaa oliin keetii naan jechuun oolaniin sodaa qabaa bar waan isin ajaa'ibsiisu keessa ummata kanaa kanaatu nu keessa guutee jechuu barbaadeeti kanaaf qabsoon teenya eegalle bifa bareedaadhaan deemaa jirti bifa bareedaa kana bifa fokkotatti akka firraan jijjiirre qabsaawota keenya hooggantoota dirree qabsoo jiranitti alaa fi keessaaniis itti makafnee isaan kanaa wajjiin akka qabsoo teenya tarkaanfachiifnu haa jabaannu dhaamsi keenya kana abashaan isin hin jaalatu hin jaalatina abashaan isin hin fedhu hin fedhina abashaan isin hin deeggaru hin deeggarina afaan mi'aawaa habashaa ka afaan oromoo ta'eetiin isin dubbatu hin dhagayinaa gurran kanninaaf yaadaa isin kannatinaa itti yaadaa sirraan hirmaatina wajjiinis hin taa'ina warri dur wajji taa'eehu ni qaanaweeni xiqqaatanii salphate warri dur wajji taa'eehu mee qaanii isaanii kabajaa oromoo birattis dhabaniiti isaan biratti illee xiqqaatanii bakka seenan dhabanii jiruudhaan qaamni isaanii addaatee kana cittoo hooqachaadhaa jiran kanaaf abasharraayis marii hin fudhatinaa mariis wajjiin hin bakka mariitiis wajjiin hin taa'ina habashaan farra ummata oromooti Itoophiyaan farra oromiyaati ilmaan habashaadhaa nama dhabama oromoo fedhu malee nama dhabama haqamiinsa Itoophiyaa fedhu malee nama jiraachuu oromiyaatiis fedhuu miti isaanuu nuu himangaa tana waaniin ani isin himuu miti hanga oromoon hin banne hanga oromiyaan hin haqamnetti ummanni amaaraa Itoophiyaa irratti nagayaa sin harkatu nuti immoo biyya isaanitti nagayaan dhoorkinu akeekaa fi kaayyoo teenya keessaas hin jiru Itoophiyaan hanga jirtu ummanni oromoo akka nagayaan harkanne ni beeyna ummata oromoo qofaa miti gaafii afrikaa ollaan Itoophiyaa tun hundinuu akka nagayaan harkanne ni beeyna tana ifitti himuudha tana beekuudha qabna akka isaan jaanitti isaan hanga oromoo fi oromiyaan jirtu nagayaan harkataniimi nutis hanga isaan gartee biyya teenya keessa jiran biyya isaaniin janne qooda isaan nuuqaayuu didan kana nuti inumaani keenyaa fi gondarii fi goojjamta isaaniiti biyya isaanii keessan jenne biyya teenya keessatti nagayaan isaanii wajjiin hin jiraannu tana booda Itoophiyaa fudhanne akkuma isaan nu jibban sanii jibbina funyaan qaban yoo bifaa nurran bareedan yoo qabeenyaa nurran qaban yoo jaalalaa nurra waliin jaalatan ammoo waan bilisummaa mi'aa beekaniif jecha wal dhuunfachuu fi mi'aa bilisummaa walitti himanii akkana haa taanuu wal gorfatan nuti wal gorsuu tanaa fi irrina gartee dammaqaatiin qofa nu caalan jechuu waan biraatan nu caalaniin saniis wanni nu mude gabrummaa bara dheeraa nurra turteetu tana nu mude tana jalaa bahuudhaaf qabsoo jirraa waboo cinaa dhaabbannee aabaa'oo keenya cimsuu qofa tanaatu waa hundaanuu milkin nu geessaa tanaan isiniin jechuu barbaada nagayaan naa tura naa galatooma oromiyaan ni walaboomti ummanni oromoo ni bilisooma mirga keenya ni eegganna kanaaf naa jabaadhaan isiniin jechuu barbaada nagayaan naa tura nagayatti لا 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 ورانا bilisummaa oromoodha
warri abdiin qabne waraana bilisummaa Oromoon beeku ban qabne laala harkaa laala waraana bilisummaa Oromoodha obsi laala waan fakkaatu argitu juntaan akkanatti harkatti kannachaa jira juntaan abiyyi argitanii hidhannoo waboodha battery please charge power off dhageessanii laalaa hidhannoo waboodha laalaa uffata isaan uffatan laalaa waraanni bilisummaa Oromoodha waan fakkaatu saniif gabaabduudhatti qabsoon teenya sadarkaa tanarra jirtii isiniin jechuu barbaadeeti yeroo biraa walitti deebina nagayaan naa tura jabaadha injifannoon teenya gaa'ee waraanni bilisummaa Oromoo wabii saba keenyaati addi bilisummaa Oromoo kallacha qabsoo teenyaati ummanni Oromoo baarraa dhiyatti kaabarraa kibbatti ABO'dha tana nutiis ni beeyna alagaanis ni beeka gabaabdutti namni afaan Oromoo dubbatu hundinuu ABO'dha ka Itoophiyaa fannifateen deemne jechuu kiyya ka Itoophiyaa fittiin fannisin alagaanis hedduudhaatu afaan Oromoodhaa beeka abiyyiinis afaan Oromoo beeka leencoonis afaan Oromoo beeka leencoo batiitis ammoo jarri kun dhiigaa waan isaan ta'an isaanii fi abbaadhaatu beeka tana wanni nagalchuun jirtu akkasii nagaan naa tura galatooma injifannoon ta'ummata abbaa dalagateeti injifannoon